Shiree sabaa tolchuuf diina kokkee qabaa jiru woboon zoonii kibbabaa godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo woboon duula bobbaa irbuu shinniggaan bobba'e Cibraan Hambaanolee utubduun sirna moofaa uummata nagaa hidhaa qabeenya isaa saamaa reebaa manneen irratti gubaa fi ajjeechaa raawwachuun gocha aadaa fi safuu hawaasaa cabsuun bartee itti ta'e iddoo qubsuma isheetti itti marsuun mooraa ishee keessa buqqisee jira. Halkan kaleessaa adoolessa 2024 ciccitoonni kaayyoo haqaa godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu ganda Soqee Boqichaa keessatti humna diinaa yeroo dheeraaf ganda kana keessa qubachuun uummata iraarsaa turte mooraa isheetti itti marsuun diina hedduu ajjeesuu fi madeessuun mooraa ishee keessa qulqulleessee jira. Lolli xumura gabrummaa hanga guyyaa bilisummaatti itti fufaa. Bobbaa irbuu shinniggaa injifannoon uummata Oromoo. Garaana jalduu keessatti dhaan namoota nagaarra raawwatamu jabaatetti fufi jaalkinna sabaa waan qindeeffatu qabu. Namoota nagaa gidirsuun hojii farreen ergamtoota koloneel Abiy Ahmad yoo ta'u hawaasuma keessaa dhalatan irratti gara laafinni dhabamuun akka lammii biyya biraatii dhufaniitti ilaalanii gochoota dhala namaa irratti hin raawwatamne uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti kabajaa fi mirgi namummaa irraa mulqamuun ta'ee jira. Roorrifama harka namaan itti dhufe uummanni Oromoo har'aa callisee akka waan kennaa Rabbii irraa kennameefitti ilaaluun isaa barumaan hidhaa saamicha ajjeecha fi buqqaatiif isa saaxilaa jira. Namoota hawaasa isaanii keessatti jaalatamummaa fi beekaa sabni abdatu aangoo kiyyaaf rakkoodha jechuun yeroo hedduu irra deddeebin gochoota suukanneessaa hawaasa Oromoo irratti akkuma raawwatan lixa Shaggar aanaa Jalduu magaalaa Shukutee keessaa guyyaa kaleessaa adoolessa 2024 namoota maqaan isaanii obbo Balaachoo Dabalaa Daldalaa, Guddataa Itichaa Daldalaa fi obbo Guyyaa Hirkoo hojjetaa mana yaalaa kan ta'e sababa tokko malee qabanii hidhuun yeroo ammaa hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Namoonni qabaman kunneenis yakka dalagan qabaatanii osoo hin taane hawaasuma isaanii keessatti jaalatamummaa fi nama gargaaruun waan beekamaniif jecha kashalaboonni sirnichaa hidhanii dararaa jirus jedhan. Godin Qeellam Wallaggaa Nasayyoo keessa saamichi waraan gabroonfata Piippiin hawaasa irra jabaachuun himame. Jaala Caalu Roobaa dabalata qaba. Godina Qeellam Wallaggaa Nasayyootti waraanni abbaa irree bilisiqinnaa sakatta'insa waboo jedhuun manneen jiraattota gandoota baadiyyaa keessatti qabeenya waliin ibiddaan gubanii barbadeessaa akkuma turan amma ammoo qabeenya hawaasni ittiin nyaatee bulu bakkeewwan adda addaatti maqaa deeggarsa milishootaan saamaa jiraachuun dhaga'ame. Qabeenyi jiraattota aanaa Sayyoo ganda Yaamaa fi ganda Eeshoo jedhamutti waraana maafiyaa Piippii ganda Eeshoo keessa buufatee jiruun saamamaa jiraachuu jiraattonni ONM'tti himan. Waxabajjii 30/2024 irraa eegalee waraanni gabroonfataa Piippii maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'an ganda Yaamaatti jiraattota waltajjii teessisuun abbaan warraa tokko maallaqa 1,900 fi midhaan kiiloogiraama 5 akka dhiyeessu yoo dirqisiifamu afoosha tokkorraa ammoo qarshii 10,000 akka fuudhamu ajajuun beekameera. Maallaqni gaafatame kun jimaata dhufu adoolessa 5/2024 akka kaffalamu yoo ajajan ganda Eeshoo keessa ammoo yeroo ammaa kanas kaffala akka jiran beekameera. Taateen diinagdee namoota saamuu akkanaa jiraattota irratti murteeffamee jiru kun waggoota 6 walitti aansee qonnaan bultootaa fi daldaltoota dabalatee namoota hunda irratti raawwatamuun hawaasni dararaa argaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ONM'tti himaniiru. Kaaf shaggaraana dhaaba bootee keessa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko tiksitoo sirnichaa ajjeesuu waraan bilisummaa Oromoo tarka kennate jaala qaafan fayyeeraa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Mooraa bilchiginnaa keessatti wal shakkiin daran dagaagee mul'achaa kan jiruu fi keessattuu waraana sabaan Oromoo fi Amaaraa ta'an gidduutti wal dhabdeen hamaan yeroodhaa gara yerootti mul'achuun walitti dhukaasanii wal ajjeesuu fi gananii ba'uun dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa kanas mooraa sirnichaa keessaa waraanni isaa sadarkaa miseensaa kaasee hanga jeneraalaa namtokki hanga gamtaa waraana bilchiginnaa keessaa ganuun abbaan irree tiksitoota ittiin dhaadachuu malee mooraan isaa duwwaatti hafuuf akka jiru wantoonni agarsiisan hedduudha. Akkuma kanaan adoolessa 2024 godina Kaaba Shaggar aanaa hidha bu'a bootee magaalaa Ejereerraa miseensi raayyaa ittisa impaayireettii sabaan Oromoo ta'e tokko tiksitoota sirnichaa irratti dhukaase battalatti tokko ajjeesuun gariinis madeesse hidhannoo guutuu waliin wabootti harka kennateera. Miseensi waraana bilchiginnaa raayyaa ittisa impaayireettii ta'e kun erga waraana bilisummaa Oromoo bira ga'es simannaan haala gaariin taasifamee fi turuu fi innis simannaa kanatti akka baay'ee gammadee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo onichaa himan. Dabalataanis ilmaan Oromoo qawwee sirna abbaa irree bilchiginnaa baattanii uummata keessan hin shororkeessina kottaa qabsoo bilisummaa
saba keessaniitti dabalamaa qabsaa jechuun dhaamsa isaas dabarfateera. Godina Arsii Bahaa Eeban Arsii keessatti uummata nagaa hidhuuf saamuun jabaatetti fufe jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Sirna afaan qawween ijaaramee afaan qawween uummata bulchaa ture har'as uummata roorroo jala jiru hubatee akkuma bartee isaa qawween sirna isaanii jalatti tisuuf yaaluun yeroo hawaasichi fudhachuu didutti maqaalee garaa garaatti moggaasuun hidhuu, ajjeesuu, qabeenya isaa saamuu fi ibiddaan barbadeessuu ammeessanii jiru. Waxabajjii 30,2024 sirni nama nyaataan biltsiginnaa godina Arsii Bahaa aanaa Heeban Arsii ganda Heeban Dhuubboo keessatti maqaa waboo deeggartan jedhuun namoota afur qabanii mana hidhaatti darbachuun nama tokkommoo manaa dhabuudhaan mana isaa guutuu sakatta'uun meeshaalee hedduu jalaa caccabsanii jiru jedhu jiraattonni gandichaa. Namoonni mana hidhaa keessatti dararaan irra gahaa jiru keessaa muraas Raajii Miidhassoo, Turaan Miidhassoo, Gammadii Raajii fi Daddafoo Miidhassoo obboleewwan maatii tokko mana hidhaatti reebicha amaarraan gahuun hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Kana malees nama maqaan isaa Waaree Miidhassoo jedhamu mana isaa seenuun meeshaalee maatiin ittiin jiraatu guutuu irraa caccabsuun maatiin waan ittiin jiraatu dhabee rakkachaa jira jedhu jiraattonni. Sababa waboon bobbaa irbuu shinnigaa loltoota Itoophiyaa harcaasaa jiruuf haaloo sanatti ba'uuf jecha uummata nagaa guutuu Oromiyaa keessatti sobaan yakkuun iraarsaa jiraachuun kan beekamudha. Garuu duheen biyya laata argannee yoo dabaru Afrikaan kibbaa mootummaa tokkummaa biyyaalessaa haaraa hundeeffame keessa kaabinee muuti jaalboora addunyaa guutuu gabaasa kan akka taantu isiniif dhiyeessa. Abbaan murtii olaanaa Afrikaa kibbaa Raayimond Zondo roobii kaleessaa sirna kakachuu kaabinee mootummaa tokkummaa biyyaalessaa haaraa pirezidaantii Siiriil Raamaafosaa Keepitaawunitti geggeessan. Itti aanaa pirezidaantii ministeerota 32 fi itti aanaa ministeerota 43 paartiilee adda addaa irraa fudhataman kanneen paartii koongireesii biyyaalessaa Afrikaa yookiis ANC waliin ta'uun filannoo caamsaa 29 irratti sagalee caalmaa paarlamaa erga dhabee booda mootummaa biyyaalessaa haaraa ijaaruu keessatti hirmaatan of keessatti qabata. Bulchiinsi duraanii ministeerota 30 qaba ture. Raamaafosaan torban hedduudhaaf marii fi waliigaltee iddoo poortifool michoota 11 waliin taasisan booda sanbata galgala kaabinee mootummaa biyyaalessaa haaraa isaanii kan baay'ee eegamaa ture ifoomsan. Olmaashiitiin itti aanaa isaanii ta'ee turuun Roonaaldoo Laamoolaa namni ganna 40 ministeera haaraa hariiroo fi tumsa idil-addunyaa ta'uun muudame. Raamaafosaan akkasumas Enoog Godongaa waanaa ministeera faayinaansii ta'uun kan tursan yoo ta'u morkataa siyaasaa isaanii kan ta'an Joon Isteenuseen hoogganaa gamtaa dimokiraatawaa paartii guddaa mootummaa keessatti lammaffaa ta'ee ministeera qonnaa ta'uun moggaasan. Yuunivarsiitii Kaaba Dhiyaa irraa Piroofeesar Andiiree Duveenji Anadooluutti akka himanitti waggoota 30 dimokiraasii keessatti biyyattiin mootummaa tokkummaa biyyaalessaa olaantummaa paartii tokko ANC xumuruu qabaachuu ishee yeroo seena qabeessa ta'uu ibsaniiru. Paartiin ANC yeroo tokko Neelsen Mandeellaan durfamu waggoota 30f gamtaa malee Afrikaa kibbaa bulchaa ture. Duveenji waa'ee guddina caffee kanaa maal akka yaadu gaafatamanii kaabinee biyyoota biroo wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu baay'ee guddaadha jedhan. Garuu tasgabbiif namoota adda addaa keessummeessuuf bakka waan nu barbaachisuuf kaabinee guddaa qabaachuun keenya barbaachisaadha jedhan jechuun Anaadooluun gabaaseera. Godilli Wallaggaa Aanaa Qilxuu Harraa keessatti hidhattoonni sirnichaa barattoota irratti jabeessan jaaleeran gameessaa waan qindeeffatu qabu. Murni maqaa mootummaan aangoo irra jiru biltsiginnaan maqaa nagaadhaa madda jeequmsaa kan ta'e nagaaf diimokiraasii maqaatti malee hojiin raawwatanii kan hin beekne gochoota dabaa uummata irratti dalagaa oolan malee hidhaan namoota hiraarsuu hammeessanii jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa Aanaa Qilxuu Harraa bulchiinsa magaalaa Qilxuu Harraa keessatti adoolessa 2024 waraanni sirnichaa barattoota waraqaa ragaa kutaarraa gara kutaatti ittiin darban fudhachuuf ganda baadiyyaa Guyyoo Sachii irraa dhaqan waraana bilisummaa Oromoo biraa dhuftan jechuun dargaggoo Faayisaa Bal'inaa barataa kutaa 8ffaa fi Daawit Waannaa barataa kutaa 7ffaa qabuun waajjira poolisiitti geessanii hiraarsaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaa fi akka araani biyyoolessa Oromiyaa jiraatota naannichaa dubbise jedhanitti dargaggoonni kunneen badii dalaganii osoo hin taane Oromummaa yakkamanii qabamuu dubbachuun gocha hidhaa raawwachaa jiran malee Aanaa Qilxuu Harraatti namoota hedduu lubbuun illee obbaasaa jiraachuu fi gocha dhala namaa irratti hin raawwatamne hedduun dalagamaa jiraachuu maddeen himan. Aanicha keessa jiraachuuf ofii fi ijoollee keenyaafis yaaddoo keessa jirra kan jedhan jiraatota Aanaa Qilxuu Harraati. Godina Bahaa Harargee malka bal'ootti ergamtoonni biltsiginnaa uummatiidhu reebuu saamichitti fufan. Jaalqinna sabaa dabalata qaba. Lukkeelee fi ergamtoonni sirnichaa addatti uummata Oromoo dararuuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja Koloneel Abiy Ahmadiin bobbaafaman
Dararaa hamaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamu yommuu ta'u, godina Baha Harargee ona malkaa bal'ootti caasan biltsiginnaa jiraattota hidhuu, reebuu fi saamuu cimsanii itti fufuun himameera. Ona malkaa bal'oo araddaa firii qabsoo jedhamutti milishaan PP maqaan isaa Ibsaa Jamaal Adam jedhamu, qote bulaa maqaan isaa Caalaa Mahammad Abdullaa jedhamu gibira kaffaluu didde jechuun reebicha hamaa irratti gaggeessuun erga hidheen booda qarshii 2,000 irraa matta'aa fudhatee gadhiisuu isaa namoonni itti dhiyeenyan beekan ni dubbatu. Kana malees ganduma kana keessa maqaa kaffaltii gosa adda addaa itti kaasuun haala ittiin maallaqa uummataa saaman kalaquun maallaqa daandii ittiin hojjannu jedhanii nama tokko irraa qarshii 5,000 dirqiin irraa guuraa kan jiran ta'uu fi harka qalleessa of harkaa dhabe immoo reebicha qaama laalissu irratti raawwachuun hidhatti guuraa jiraachuu maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru.